kabajamtoota dhaggeeffattoota maatii barii fagaatee YouTube barii fagaat BF YouTube channel kunoo irra qophii miidhagaa namatti tolu baay'ee nama ajaa'ibsiisu akka qabatee gara YouTube kootti dhufee jira. Qophiin kun maalidha yoo jettan reaction music muuziqaa afaan Oromootiin ba'anii jiran react gochuudhaan sabiraalee sirbu sabigeenyalee sirbu afaan Oromootiin warreen sirbaman kan agaa react gochuutiin kunoo gara fuula keessanii dura dhufeetiin jira. Har'a kunoo sirbaa tokkotu jira. Maali sirbi kun jechuu dandeessu? Haga xumura qophii keenyaatti akkan waliin turtan abdiin qaba. Sirbichi maalidha yoo jettan Jackie Gonzee new music in horror reaction. So jalqabeetiin jira. Muuziqaa sana banuu kootiin tura. Muuziqaa akkan barbaachisudha waan ta'eef. So now open Bakkee isin agartan kun bakkee ajaa'ibaadha. Bakkee ajaa'ibaadha. Bakkeen isin agartan kun bakkee ajaa'ibaadha. Bakkee namatti toludha. Yoo ilaalte naannoo magariisaadha. Naannoo qonnaan bulaan jirudha. Baay'ee namatti tola iddoo kun jechuudha. Iddoon akkasii gaa yeroo baay'ee deemanii osoo bashannanan illee baay'ee namatti tola. So Oromiyaa keessa lafni akkas babbareedullee baay'eetu jira jechuu isin barbaadanii akka laatan abdiin qaba jechuudha. Abaku ababia gada biya kia itu dia biya kia Wow. Akkaataan utaalcha isaanii kun baay'ee namatti tolaa jechuudha. Akkaataan approachii isaan akkaataan sirba isaanii kun baay'ee namatti tola dhugaan dubbachuudhaaf. Keessattuu warri shamarranii kun immoo mudhii qabatanii akkasitti utaaluu sirbuun kun baay'ee namatti tola jechuudha. So walumaa galatti aadaa uummata keenyaallee mul'isaa jira sirbi kun baay'ee namatti tola. Laayik godhaa fi illee sirba isaanii illee qophiichaa jechuudha.
Wani dabarsine kida kikenya hasira angale haki Kenya ravi haki Kenya sida haki Kenya si koi redebi lagi percuma dengan musik kan Wani dabarsine mejiya haki Kenya sida Ani mau malah tifakati wan hadi Kenya sida jedhu natti fakkaata osoo haadhi keenya sida osoo lebaana matola ture muuziqaa waan hin dabarsine armeetiya haadhi keenya sida haadhi keenya sida so muuziqaa kana baay'ee stiiko maalidha Udah mau Dewi super banget. Anu Ababo Fulbana, Andi Bifakelo. Ababo Fulbana, Hallu Bifakelo. Okay, Adi Bifakelo. Ababo Fulbana, Hallu Bifakelo. Jechuutu jira. Hallu Isagal kan barin tu bakka jirtan Rumera Jaki gose nagati tinja sibagi dagi falera tipadera wali dille sibnera Jaki gose nagati jechuun barbaada maalidha asirratti jaki gose muuziqaa bareedaa miidhagaa namatti toltu baasii dinjira jechuudha wali react gochaa kan suffaana ture yani falmata suffaana maqaa kiyya jechuudha wali fuudhan maqaa YouTube gooti YouTube gooti no BF YouTube channel BF na connections bani fakiti mana da mutum kuma na fakiti da runde su bega so mana da amma musu kuto jira jechuudha sirbi kun mana da yoji tsane mana da sirbi kun jecha la sirbi kun mana da jecha jechuudha Semua bisa sengaja ya, simpin magero. Ani kamu mana sih pemain magero itu nih sudah. Nomor. Lihat. Kamu jemput lagi foto tokinya. Aramu, simpa berida jalan sama. Kan di sini itu. Kan ada sistem. Maka kalau untuk masuk ke ya musik apa dia tu musik apa mana dia itu maka ni saya artis dah dia cuma artis pun dah kerana negara usah
Galana Gaaromsaa muuziqaa afaan Oromoo keessatti nama gahee guddaa qabateedha. Artistiin kun artistii Galana Gaaromsaa muuziqaa albamii tokko baasee ture Baalli Kuushuudhaan garaagaraa muuziqaa hedduudha kan inni baasee jiru. So arraba muuziqaa isaa keessaatii muuziqaa tokkotu jira. Muuziqaa kana waliin reaaktii godha. Isinis qophii kanatti akka itti bohaartan akka jaallattan qophii kana affeeramu keessaniin akka itti bohaartan hawwiin qaba. Like, subscribe, share. Don't forget to subscribe. Manu dengan berbaca selawat tadi. Musik itu bukan hanya keseburan ini musik itu coba. Karena di pikirnya akan ada hutan yang kaba. Karena musik ini saya cukup kira. Lubang multimedia. Lubang multimedia adalah serupa kan mice kan kopi saja juga. Serupa jalan Garusa. Wan agar pada jadi dua. Sudah pun cuma dia tu dia mata umur berjalan apa. Jadi tu mata kini, mata sahabatlah, umat orang berbeza juga. Setiap jalan rumah di Abuja ada. So bahkan awalnya awalnya apa? Sebenarnya like subscribe sharing adalah semuanya jenis yang dicoba. Wah, kerana ini kamera, cer kamera, jauh ada, sini kamera. Lihat picture. Supaya masalah nanti. Lenca ada di ini kalian mutare bayar betul lah. Jadi ni bayar mas kisah ti bayar betul bayar gitu. Lenca tak ada di ni kalian mutare bayar betul bayar gitu. Sering mutare bayar betul ya. Kerana mana jabatan sini cuma bayar gitu. Jadi ni bayar mas kisah ti bayar betul. Wah apa ya demo kabur bayar entah cuma apa normal. Dan musik kaki setia juga karena cara kita cinta wujud terlebih kabar baru biti itu bersih juga Gudang Gaanfa Afrikaa maalidha Oromoo koomitiidha jechaa jira. Sirriidha moo bara biiti guddaan Gaanfa Afrikaa Oromoo kan caalu maalidha. Biyya keenya keessatti Gaanfa Afrikaa kana irratti uummanni Oromoo kan miliyoona 50 oliidha. Isaan gadi yoo ta'an miliyoona 50 oliidha jechuudha baay'inni uummata Oromoo jechuudha. So uummata Gaanfa Afrikaa irraa uummata saba guddaa afaan aadaa seenaa guddaa qabu jechuudha uummanni Oromoo uummanni keenya jechuudha. So baay'ina uummata keenyaan aadaa uummata keenyaan illee hin boonnaa jechuudha. So maal jechuu barbaade kenni asirratti uummanni Oromoo guddaa ta'uusaa saba bal'aa ta'uusaa uummanni Oromoo Afrikaa Gaanfa Afrikaa irratti saba cimaa ta'uusaa kan itti mul'isu natti fakkaata muuziqaa kanarratti. So walumaan daawwanna. Oromummaa mitiire sirna gadaa mitiire jedha asirratti illee maalidha uummanni Oromoo sirna gadaa qaba aadaa nyaataa qaba aadaa uffataa qaba aadaa sirbaa qaba waa baay'ee qaba jechuudha uummanni Oromoo jechuudha. Keessattuu sirni gadaa immoo uummata Oromoodhaa fi
iddoo guddaa qaba jechuudha. Sirni gadaa jechuudha. So Gada is guideline. After French, Gada is not Gada is not explaining single words. Afaan Ingiliffaan gadaan jechoota tokkoon ni ibsamu gadaan daangeffamu jechuudha. Gadaan guddaadha jechuudha. Uummata Oromoo biratti waa'ee gadaa yoo kaasne egaa dubbannee finnu gadaan uummata Oromoo biratti waan ajaa'ibaa. Gadaan uummata Oromoo biratti hiika guddaa qaba. Seera isaa ittiin bulmaata biyya isaatiiti. Seera ittiin bulmaata amantaa aadaa seenaa duudhaa uummata Oromoo waan hunda Oromootu keessa jira sirna gadaa keessa jechuudha. Kanaaf gadaan achumatti kabaja isaa mala eeggatu isaa mala. Akkasumallee gadaa kana jabeessanii gadaa kana guddisuu isaa mala. Dhaamsa qaba. Gadaa fi dhugaa haala kana jikeenya. Galgalan tolu namni sobaaf duuli jechuudha. Maaliif jechuun reebii argeeffadha. Reebii argeeffadha. Sirbi galaanaa gaarumsaa kun ajaa'ibaa. Sirbi galaanaa gaarumsaa kun ergaa guddaa qaba dhugaa dubbachuudhaaf. Sirbi galaanaa gaarumsaa kun namni sammuu qabee dhaggeeffate sirba galaanaa kana jechoota inni sirba isaa keessatti fayyadamu kun dhugaa rabbii hiikoo guddaa qaba jechuudha. Isin jedhee calluma jedhee sirboota sirbamanii dhiyaatan sirboonni galaanaan sirbu jechuudha. Maaliif jennaan haati uummata Oromoo keessatti ergaa qaba jechuudha. Sirbi callee dareeman sirbamu ergaa qaba sirba afaan Oromoo jechuudha. Malee isin jedheema cal jedheema akkasumattiin sirbamaa oolamee hin galamu jechuudha. Sirboota afaan Oromoo keessatti waan Oromoo maratu kiyaa ibsamu jechuudha. Sirbii tokko afaan Oromoo gaafa sirbamu jaalala qaba. Waan hunda qaba. Bakka siyaasa qaba. Waan hunda qaba jechuudha. Sirba Oromoo kan innoo kan jechuun dandeessu jechuudha. Maaliif jennaan ergaa ittiin dabarsina. Uummanni Oromoo waan gara isaa keessa jirtu sirba isaadhaan dabarsa jechuudha. Uummanni Oromoo aarii sammuu qabu sirba isaadhaan dabarsa jechuudha. Uummanni Oromoo hojii hojjetu illee sirbaan ni dabarsa jechuudha. Uummanni Oromoo seenaa isaallee gara sirbaa hin dubbata jechuudha. Uummanni Oromoo sirba gaafa dhaggeeffatu gaafa sirbu cal jedhee dhimmi jechuudha. Kanaaf sirba galaanaa kana gurraan qabaate dhaggeeffadha. Maaliif jennaan ergaa qaba namatti tola. Kanaatiif akka kanatti muuziqaan baan keessattuu muuziqaan bara kana baay'ee immoo muuziqoota baay'ee namatti tolanidha jechuudha. Maaliif jennaan waa'ee uummata isaanii, waa'ee aadaa isaanii, waa'ee seenaa isaanii, waan hunda waa'ee gadaa isaanii uummata keenya akka dubbatudha jechuudha. Kanaaf sirboota akkasumatti sirba Oromoo ergaa qaba dhaggeeffadha. Galgalaniin tolu namni sobaaf duula. Sobaaf namni duula siloo galgalli isaa duula jechuudha. Gara deemtanitti dhugaa qabadhaatii deema. Dhugaan hin cittu jedhu yeroo illee mamaa sana godhaa danda'u. Dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedhu gaafa dubbatanii jechuudha uummanni keenya. Kanaaf namni dhugaa qabatee galgalli isaa maal ta'a? Tureeyyuu karaa isaa uumaa argata jechuudha. Garuu namni sobaaf duule yeroo murtaa'eedhaaf yeroo murtaa'e sana gidduutti maal jedhaa isa booda hin kufaa jechuudha. Kanaaf yeroo hundaa karaa dhugaa qabadhaa deematiin jechuu barbaada. Dhugaadhaaf duudha. Dhugaadhaaf duultaniyyuu as hin kutaniyyuu rakkina qabu dhugaaf duultan waan ta'eef. Garuu sobaaf duultanii waa tokkoon argatanii jechuudha. So dhugaadhaaf namni duulee gatii sana argata jechuudha. So of sufi sudah masih
obsuu fi obsuu koo dhabuma seete. Ni beekti garaa gosa kana goote. Waan miidhame qaba jechuudha. Sibiila tuqara dhugaan namaa galgala gala. Fala in argatu namni fala beekne. Jechuun inni nama tuutu dhugaa dhabee jechuun akkasii yaa muuziqaa arguu nama tuutu baay'ee namatti tolti jechuudha. Fala in argatu namni fala hin beekne. Akka agarteen deemtu karaadhaa filatti dhugaa jechuudha. Namni kufu hawwee teessumatti kufaa. Gara kuteessatti dukkanni ni ifaa. Jechuudha jireenya kana nu fayyadamu ture.
gaafa dhiiraa lubbuun dabartu eessa baasheetiitti silattis du'a naftuudha. Gaafa dhiiraa lubbuun dabartu eessa baasheetti silasoo du'a naftu du'a nafa maaree nafu gaafa dhiiraas immoo keessa dhabuuree itti cabsanii maduu malee keessa lixanii matii jedhu malee dhaggeeffadhaa gara. Eega Hacaaluuti immoo lubbuun nama marartu gartee waluma sana ishee qabu ko eega Hacaaluuti iyyuu lubbuun nama marartu so dhugaa moo dhugaa rabbii erga Hacaaluuti lubbuun nama kamiinuu marartu maal jenna Hacaaluu nama laphee nama hundaa keessa jiru diinni galaafatee rabbitu beekaa nama ija uummata keenya qaroo uummata keenya nama garaa laphee uummata keenyaa keessa jiru akka tasaatti dhabnee jechuudha nama akka malee jaallannu jechuudha Hacaaluu kuni hojii diinaati uummata keenya lafa laalchisuudhaaf saba keenya garcabsuudhaaf warreen waan hin taane daddalagan nama Hacaaluu laphee hundaa keessa jiru karaan beekamneen akka hin beekamneetti dhabnee jechuudha so erga Hacaaluuti lubbuun nama marartu maal jenna Hacaaluun nama jaallatamaadha nama fudhatama qabudha nama seenaa guddaa qabudha nama muuziqaan isaa illee laphee uummataa cabsuudha nama waa'ee uummata isaatii quuqamuudha nama of jaallata miti jechuudha nama biyya isaa jaallatudha malee Hacaaluu Hundeessaa jechuudha so Hacaaluu Hundeessaa nama jabaa nama guddaa nama cimaadha seenaan isaa yaadatu erga Hacaaluuti lubbuun nama marartu dhugaa keessatti galana. Gaafa gootaa lubbuun dabartu gaafa xiiqii lubbuun dabartu wow wow ajaiba 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 teessuma abbaa gadaati alangaa tura jira akkaataan daayirektarii muuziqaa kana akkaataan itti muuziqaan kun hojjetamee bahe baay'ee ajaa'ibsiifadha dhugaa rabbii maaliif jennaan muuziqaan akka kanattiin bakka sirriitti ilaalamee muuziqaan kan beekni yaadana koofii godhutti kareessanitti immoo beeku gaazexii immoo waan jettan jedha maaliif jennaan muuziqaa kana yoo ilaalle diingiinsa ergaa guddaa qaba jechuudha barcumee teessoon abbaa gadaa kun jechuudha yeroo baay'ee abbaa gadaatu abbaa gadaa jechuun immoo maal jechuudha beekaa jechuudha abbaa biyyaa jechuudha nam seera tumu nam sirna gadaa tumu nama seera gadaa of hirkaa qabudha abbaa gadaa jechuun iddoo kabajaatu isaaf mala jechuudha so teessuma kana ol qabatee egaa sinis beekture yaada alangaa kanas qabatee sinis beekture yaada ergaa guddaa qabu sirboon akkas akkasii kun sagalee guddaadha jechuudha uummata keenya galaana baay'ee si jaalladha muuziqaan kee namatti tola editingii muuziqaa keetii ajaa'ibaa keessattuu warri si'ana baasaati jirtu kun immoo baay'ee nama hunachiisu jaaladheera muuziqaa kee kana itti fufiisiin jechuun barbaada. Kuloga Urban Multimedia Simpa kanana garumsa kastini chami ikulani pasaniru simpa jaalatamaa so hanga xumura qophii keenyaatti warri nu faana turtan arraas bareedaa fi jaalatamoodha jiru kuloga sim akkatti boosiniif afeerii itti bohaartanii jiranii yaada isinillee gama keessanii laayikii subscribe share kan naganne maaliif wal jabeessina jechuudha ittiin wal utubna jechuudha wal deeggarra jechuudha so wal gargaarummaa aadaa keenyaadha wal utubuu aadaa keenyaadha
Tinnaji guddaa keenya gorfannoo ajjabeeffannoo nagaatti isin jechuu barbaada. BF YouTube channel